dadhabinsa islaama addunyaa osoo hin ta'in dadhabinsa islaama Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jiru. Dadhabinsi islaama Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jiru akkuma amma agarru kana jechuudha. Warreen tokkummaan qabne warreen iyyeetu magalu asirratti waliin dhaamsu barbaadu obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan islaamaa kan taatan waywaachuu dhiisaa Allahu akbariin maqaan rabbii guddaadha. Allahu akbariin safaaxaa mi addunyaan ni beeti. Namni Allahu akbar jee gabbee haqa isaatirra falmateeti gala. Allahu akbarii akka qoosaan godhina. Allahu akbarii gizee wanni takka lafa sirraa buute hundi Allahu akbar jettuu miti. Allahu akbariin Allahu akbar jechuun nama hidha murate maqaa rabbii guddaatiin rabbiin guddaadha. Maqaa rabbii guddaatiin waan hin godhuun godhattee gabbaata guu Allahu akbar jettu. Rabbii guddaa malee wanni sodaadhu takka illee hin jirtudha. Allahu akbar jettee galaa ooluun waan amma fidde kana fidde jechuudha. Waan biyya keessaa deemaa jirtu dhageessan. Iida kan akkatti boombii aaraatiin wanni godhaa jiran. Soo saniifuu akka siyaasaatti islaamni Oromoodhaaf diinaa yeroo hunda islaamummaan isaatis bikkan argattu diina tun hoyju hayyoonni keenya dubbachaa ture. Waan hayyoonni keenya dubbachaa ture irra deebisaan oolu. Waan ammarra jirru maal godhuu qabnaa dubbachuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu arra khutbaan iidaa hundi silaa waa'ee islaamaa kan islaama roorifamu kana ta'uu qabdi. Islaama mootummaa Itoophiyaa keessatti roorifamaa jiru kana yeroo dheeraa dubbachaa turre. Anamma akka nama tokkotti warreen mirga abbaa biyyummaatiif falmaa ture hunda isaanii namuu mirga abbaa biyyummaatiif falma. Mee namni ati wajji falmituuf godheen Oromoo namni ati wajji falmituuf kutuun eenyu number 1 warreen arraan tan islaamummaa akkana godhaa jiru jechuudha. Namuu rogorogaan namni amata 150 bulchee eenyu jarri kaleessa wayyaaniin amata 27 bulchitee qotte. Garuu jarri isaanirra guddaa jaraarra ka'e kana jaraarra xuncaa baasee qabrii keessaa ka'e kana jarri badaan Oromoofis sabaa fi sablammiifis akkasuma amantiifis irra guddaa amantiifi miti. Saba Oromoodhaa yookaan fi sabaa fi sablammii warra mirga abbaa biyyummaatiif falmu kana dura dhaabbachuudha jechuudha. Kana dadhabnaan gara amantii kutanii jechuudha. Hubadhu dura wanni isaan falmaniif lafa dachii handura Oromiyaa Finfinnee lafa namaa akkuma Itoophiyaa humnaan cunfanii Itoophiyaa godhanitti nama kanaas cunfanii if godhuu barbaadan akkuma agartan kana jechuudha. Sheer godhi. Abaaboon teenya Itoophiyaa fudhatteetii maka dhumte. Itoophiyaan ilmaan Oromoodhaa ajjeeftu. Itoophiyaan ilmaan Oromoo humnaan takka gootu jaalalaan waan hin ta'in namni waan san fudhate nama gabraachuu. Kanaafuu islaamni Itoophiyaa keessa jiru kan kashkiin osoo lubbuun jiranii janaazaan itti sagaduun ni baqqaa jechuudha. Islaama Itoophiyaa kan janaazaa osoo lubbuu qabanitti sagadanii amata 35 immoo amata 40 dura amata 45 dura warra woojeetu magalu arraas boruus dalagaan isaanii hijaabahu wallaalu. Allahu akbarii akkuma ajaamutti Allahu akbariin Itoophiyaa keessatti islaamni Allahu akbar jeetu magabbee galu sun Allahu akbarii limaadaቸው ነው wanni juuj deemaa jirti jechuudha. Yes. Ummanni Yeminilik Safari, Haile Sillaasee Safari, Yeminilik Safari limaadaቸው ነው jechaa jiran. ሙስሊሞች አላሁ አክበር ሲሉ ምንም አያመጡ
limaaraachau ነው jechaa jiran jechuudha. Yooni fi gabbaatee firraa dhorkuu hin dandeenye. Gabbaatee iyyitee hin galin. Yooni fi gabbaatee waan deemtuuf san takkaa kuttee takkaa waan deemtuuf san hajaa hijaa baatee nama sirraa ajjeesan irraa ajjeesuu. Afii teetii dubbiin kadhatin sirraa ajjeesan ajjeesuu. Akkas malee ummata sirraa taa'uu miti. Ummanni islaamaa fi sabaa sablammii abbaa biyyaa hin feene kun ilmaan Minilik, ilmaan Haayile Sillaasee, ilmaan Minilik sirraa gad hin taa'an. Haga o'uu agarsiiftu. Kutbaan arra islaamni Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromiyaa keessa jiru. Ummata nuti islaama nuti ummata Itoophiyaaf hin jiru. Alaabaa Minilik warra uffatee masgida keessa jiru ajjeesan. Jarri kun ummata isaaniitiif uumamanii miti. Warra alaabaa Minilik uffatee masgida keessa jiru. Ummata isaanii ummata Amaaraa, ummata Islaamaa if hin jiru. Ummata alaabaa isaanii uffatee masgida keessaan taa'u. Dubbiin alaabaa nu uffattee Amaara ta'uu miti. Dubbiin Islaama ta'uu miti. Dubbiin maali? Oromummaa irraa yookaan sabaa fi sablummaa irraa ati warra biyya san keessa jiru warra Oromiyaa Islaama Oromiyaa keessa jiru fi Islaama bikka biraa jiruun tokko jechuudhaan ajjeesan. Nama isaaniitiin taane saba biraa tokkoof illee taane garuu Oromoodhaaf tan addaati uleen isaanii ableen isaanii. Oromoodhaaf ableen isaanii tan addaati. Duriis arraas borullee rabbiin biyyee irraa sablisu Hacaaluu Hundeessaa kalees arraas boruus diina keenyaa jee ummata saba isaanii kan Amaaraa kan Islaamaa kan alaabaa Minilikii fi aadaa isaanii qabu waan Islaama ta'an qobaaf ajjeesanii jechuudha. Isinii fi Islaamni Oromiyaa keessa jiru, isinii fi Islaamni Gaambeellaa keessa jiru, isinii fi Islaamni Soomaaliyaa keessa jiru, isinii fi Islaamni Affaar keessa jiru, isinii fi Islaamni Itoophiyaa guutuu keessa jiru tokko jechuudhaan ajjeesan. Isin maal godhaa jirtan? Gaafa masginni gubatu cal. Allahu Akbar jettanii galtanii cal. Gaafa nama ajjeesan cal. Gaafa ummata ummanni walloo Islaamaami. Bar silaa baatanii waa takka gootanii namni dubbatu hin jiru. Laal warri daasporaa qabsoon daasporaadhaa warra isin sodaattan kana addunyaa tanarratti White House duratti qaaneessaa turte ijoolleen Oromoodha. Ummata biyya keessa jiru dhageeffadhaa. Warreen daasporaa Awurooppaa fi Ameerikaan especially America fi Awurooppaan waan biyya keessa deemaa jiru ummata amantii Islaamaatii fi waan Oromummaa irra roorrisu kana hunda warra dur maqaa Oromoo balleessa hunda warra dur terroristummaa fi qaban ummata Oromoo irra kaayan hunda ijoolleen Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa kan Minnesota irraa eegalee Ameerikaa guutuu keessatti state guutuu keessatti they did great job. Hedduu ummata kana irra daleedee hiriira bahuudhaan gulaabii adda addaa gaggeessuudhaan warreen daasporaa ummata nafxanyaa daasporaa keessa jirtu hunda isaanii goda galchiteeti saphliftee jechuu addunyaa irratti akkasuma Awurooppaan hojii isaanii bikkaan gahanii isin jennaachuu warreen daasporaa including myself mataa kiyyarraa eegali namni daasporaadha warreen qabsoo daasporaa godhan ijoolleen qabsoo godhaa turte warreen isin amma kan isin godhu kana haga Ameerikaan ya Amaaraa milishaa terrorist ነው jettu milishaan Amaaraa akka terroristii taate daasporaan addunyaa tanarratti galmeessite jechuudha. Addunyaan irraa dubbatte jechuudha.
ولا CNN الجزيرة ميديا لين أدى الرادو بتنيجو اسم بيجي سامو وي 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 الله أكبر جتني دروريتن بومبي آرا وسيد دربن قباتني الله أكبر جتني وقمر أتني قلتن نما ميقا وسن راجيسن مسجد يوقبن الله أكبر جتني قلتن وسو الله أكبر جتشو باتني واغاري لا وان واتا كان قولن أمني خن أمة إفينا ما بربادو أمة حقنا ما سام أمة ربي صداتو مت أمة أمنتيك أبو مت أمنتي كريستانا كمان أمنتي إسلاما كمان اتنا من اللجو أمنتو مساني تن أرثوذكس أمنتو كريستانا تناو اتنا من ورين أمنتي كريستانا تنديم ورين أمنتي كريستانا كم كان أمنتين كريستانا وان أمنتين كريستانا هن هجن وان أمنتين استانا هجتو أدام بافتني بيغن ورين كن ورين وان ما سام يملي لك سفاري جتون ور أمنتيك أبومت كجباف أرثوذكس جلب لغتن أرانتنا عيد مبارك لغالا كتبانو أرانتنا وايتنا هاسوقا أوروميا غوتو في إثيوبيا غوتو خيسا نمني بيتي تي أوروميا تاتي نمني بيتي تي إثيوبيا فينجو هندي كتبان أرى واي إسلاماتو قبا فنفني خيستي وانت إدارت وانت وقبضن ورين لجين لجيا أكاسي أنت نمان دبچلو فوان براتيمي هاجا أورومون أبا بياتاتو هاجا أورومون مرجسي أركتو إسلامو ما في وان براتي بيجسان كيستي نجي أركتا دبر برا دبر عيد المبارك جتة قلتي رفتا عيد المبارك جتة قلتي رفتا بكت قلتي رفتو قبدا بر أمته بيخين خيستي غندري في غجام خيستي إسلامي تو جراتشون قبو أمانتين وتقب نملة جراتشون قبو جه قمر أو تاجر أمني فنين بيتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كومنتي يونين بدي قول الجراد لي كومنتي ناقن ورئيس كيس جرتن يونين دوغونغورو جراد لي عيد المبارك جيتي نيغالي فيادا وري عيد المبارك جتن وري السلام عليكم جتن جزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو هدونا مقدي akka oromootis gubanne akka amantii teenyaattis gubachuun waan nama ajaa'ibsiisu ummata walloo obboleeyyan keenya oromoo islaama dila amata guutuu cafa kophatti hay namni gabbee guyyaa tokko arraantana gondar keessatti ummata islaamaa ajjeesan jechuun oromoo fi ka oromoon ta'iniif hundi silaa dandee hiriira bee silaa waa godhaa bar silaa waa gooteellee isinitti hinaafna waa godhuullee dandeeysan silaa waa bu'aa buustanii ummata gartee islaamaa ka isaan fixan san ka gondar keessa fixan yookiin gojjaam keessa fixan kana silaa hijaarraa baatanii سلا هلور راباتني وغاريدا سلا ورول لو تيفيس مالف بين اسنين جن ان ورول لو غرغارا اسنين جو مالف اكر من نغمال الله اكبر جتني غلط اكو اورموت اكو اسلامات اكو امنتي تنيات اجاولون وان بوان قبني فايدان قبض akka isaan lafa jala dalaganii osoo islaamni yookiin osoo namni mirga abbaa biyyaa eeggachuuf tattaaffii godhu yookaan immoo an oromoodhaaf hin jiru yookaan an islaamaaf hin jiru kana sardanii itti yaadanii attaak godhanitti difeensiif godha warri biyyaa
mootummaa waan tana kiriir hin goones mootummaa teessanii miti. feetan dhageeffadhaa feetan hin dhageeffatinaa hagana dubbachuun waan oromootiif akkasitiin dubbachaa turre agoo gabbeellee dubbachuun barbaanne ummata oromootiif ummata islaamaatiifis gabbeellee dubbachuun barbaanne maaliif dirqama immoo arra iidummaan sagadu kanaatu na hudhe kaan gabbee dubbadhu logone xiqqaattuu guddattuu wanni dubbadhe tun summii diina islaamaatiif diina oromooti. xiqqaattuu guddattuu haginiin dubbadhe kun summii diina islaamaatii fi diina oromooti. obboleeyyan keenya kan kiristaanaa kanneen amantii biraa hordoftan kanneen haqa oromootii fi oromoo taatanii fi kanneen oromoon ta'in warreen amantii biraa hordoftan warreen jara kana wajjin balaaleeffattan qabsootti gootan ni beeyna amantiin kiristaanaa tan dhugaadhaan hordoftan amantiin kiristaanaa waan akka ummanni kun godhaa jiru ummanni amaaraa kan ortodoks hordofu kun kan biyya keessatti biyya isaanii naannoo amaaraa keessatti ummata amaaraa kan islaamaa akkana godhu kun akka amantiin teessan akkas isiniif hayyamne ni beeyna. jara kana islaamaas taanaan kiristaanaas taanaan waaqeffataas taanaan bikka takkaa taanee irra bobbaanee jara kanaaf irraa dhorkuun dirqama keenya jechuudha. kiristaanni ummanni kun kiristaana keenya jettanii akka suukanniin isin keessan dhufne kiristaanaafis hin taane kiristaana oromootiifis hin taane jarri kun kiristaana amaaraatiifis hin taane isaan baabni isaanii baaba kophaati baaba saba Itoophiyaa keessa jiru hunda ajjeefnee if jala bulchinaa baabni isaanii baaba amantii irraa addaati tana beekuun dirqama jechuu kiristaanaa fi islaamni.